waaqayyoof haa ta'u. To God be the glory. Dubbii waaqayyoo dubbifannee teenyee barannaa. Let us read the entrance verse together. Lallabaa 12:1-3. I will read from Ecclesiastes chapter number 12 from 1 down 3. Barri amaanutuun dhufin waggaanati anattiin tolan ittiin jettu utuun dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Aduunii ifni jiini urjiinis ituun dukkanaa'in bokkaan booddeedhaan duumessituun dhufin uumaa kee yaadadhu. Yeroo sanatti harki kee warri si eegaa turan miilli kees ciccimoon isii hin hollatu jedha. Says, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near then, when you say, I have no pleasure in them, while the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain, in the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few, and those who that look through the windows grow dim. Hallelujah. Praise the Lord. Your hand over your head as you join the prayer. May your spiritual insight be opened. Receive the divine vision. Receive the divine vision. May your spiritual insight be opened. Teach us, Lord. May Satan and the works of darkness be controlled, and may your fire come. In Jesus' name. You may be seated. Hallelujah. Praise the Lord. Torban sadaffaa kan ilaalaa jirru barumsa. Jireenya hiika qabu jiraachuu isa jedhu ilaalaa jirra. And we are looking for the third week from the series of teaching entitled Living the Meaningful Life. Jireenya hiika qabu jalattidha kan ilaalaa jirru. Si yaadachiisuuf jecha mata duree kanaarra nan fixa waan ta'eef bara dargaggummaa keessanii keessa yookaan bara dargaggummaa kee waan sadii si barbaada biyya lafaa seexanaa waaqayyoodhaa isa jedhu ilaalaa turre. To remind you, in this your young age, three things need you: the word, Satan, and God. Egaa bara dargaggummaa kana wanti nama barbaadu erga jiraatee maal gochuu qabna isa jedhu yaada bal'aa kan ilaalaa turre torban lama waa'ee mul'ata qabaachuu isa jedhu irrattidha. And we have also seen what have you to do to overcome this all. Dhalooti mul'ata qabu yeroo baay'ee joobiratti fakkeessa macaafni kan jedhu ilaalaa turre waliin. And we have also seen that a visionary generation is resembled with an eagle. Isan dubbadhe keessan deebi'u torban irraa lafanitti dhaabbadheen itti fufaa. I will continue from this series. Inni lammaffaan torban irraan irratti dhaabee nama mul'ataa kan inni joobiratti fakkeessuuf macaafni. Inni lammaffaan nuyi torban irratti dhaabbanne joobirri yeroo yerootti of haaressa yookaan update of godhasa jedhu ilaalle torban irraa. And the reason why the Bible resembles visionary generation to an eagle is that an eagle updates itself day by day. Faarsaa 103:5. And we have seen from book of Psalm 103 from verse 5. Inni jireenya kee waan gaariin quufsaa dargaggummaa kee haaressee akka joobiraas hin taata'edha. It says, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like eagles. Inni jireenya kee waan gaariin quufsaa. He shall satisfy your life with good. Dargaggummaa kees haaressee akka joobiraa taata. And he will renew your youth and you shall be like an eagle. Joobirri tokko sinin jedhe torban irraa yoo baay'ate umuriin isaa waggaa 50-60 jiraata. Garuu erga of haaressee booda 90-100 isaa ol jiraachuu danda'a. Isa durii caalas fageessee ilaaluu danda'a, qulleessee ilaaluu danda'a. Erga of haaressee booda jireenyi isaa hin haaraa isa jedhu ilaalle torban irraa.
Without updating itself, an eagle can live at most from 50 to 60 years. But if it updates itself, it can live more too. Akkuma yeroo darbe dubbadhe yaadi galgala erga umuriin deemee sinii dhufa humni garuu ganama dhuma. As I already also said, you may have an idea when you get old, but you may lose your energy at that time. Yeroo sin of aaressitanii abjuu haaraa fudhachuu dandeessan, yeroo sin fiiguu dandeessan, yeroo sin hojjechuu dandeessan, yeroo sin gooftaas tajaajiluu dandeessan hammadha. So that is why I am saying now is the right time to you to update yourself to receive more power than ever. Joobirri kan inni of aaressuu fi sababni haara'uu isaa maali yoo jettanii? And if you ask me what is the reason of an eagle to update itself, sababni haara'uu joobiraa maali yoo jettan joobirri kattaatti gala. it is its inhabitation or where it lives. Maa itti galan jedhee? It lives in the rock. Kattaatti gala. It lives in the rock. Iyyoob 39 If you read from Job chapter number 39, lakkoofsa 28 from verse 28, inni kattaa gubbaa taa'a. Lafti buufata isaas achi. Kattaa fottoqaan qaramaanis da'oo isaatiidha. the Bible says, by your commandments shall it mount and live in the rock. Joobirri iddoon buufata isaa mukarra miti. The dwelling place of an eagle is not on a tree, Lafarras miti. nor in the earth, Iddoon buufata isaa, iddoon jireenya isaa kattaa keessadha. but it endures or it lives in the rock. Sababa kattaatti galuuf gaafa dulloomu ji'a 5 yookaan guyyaa 150 kattaa keessatti maal godha yoo jettanii dhaqee rigatee qoochoo isa duraa ofirraa harcaasee muuxatee bifa haaraa fudhatee ba'a. So for more than 150 days, it lives in the rock and renews itself there. Ituu mukatti galatee, ituu lafatti galatee abdeet of gochuu hin danda'u, of haaressuu hin danda'u. Garuu sababi haara'uu isaa maali yoo jettanii iddoo jireenya isaatu murteessaadha. So had it lived on a tree or had it lived under the ground, it would have not renewed itself. That is the reason. The reason of its update is because it lives in the rock. Dhaloonni har'aa waldaa keessa jira malee Kiristoos keessa hin jiru. Current generation is in the church but out of Christ. Waldaa keessa ooluun waldaa keessa jiraachuun Kiristoos keessa jiraachuu miti. So it does not guarantee that you are living in Christ, that you are in church. Sababi haara'uu joobiraa maali yoo jettan iddoo jireenya isaaf oolmaa isaatu murteessa. So the reason of an update to an eagle is where it dwells. Dhaloonni Kiristoos Iyesuus keessa jiraatu, dhaloonni Kiristoos Iyesuus keessa oolee bulu yeroo hundumaa abjuu haaraa qaba, mul'ata haaraa qaba, humna haaraa qaba. Generation that lives in Christ Jesus has always new vision, new life, and new hope of living. Kattaan keenya nuuf Iyesuus Kiristoosidha. And Jesus Christ is our living rock. Qorontoo isa duraa 14 In 1 Corinthians chapter number 10 from verse 4, hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa tokkicha sana keessaa dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoosin tureedha. Meena wajjin kattaan sun Kiristoosin tureedha. Yeah. the Bible says, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Waan sinitti hima. Let me tell you this. Biyya lafaa keessa ooluun cubbamaa sin godhu. It doesn't make you a sinner that you dwell in the world. Yaadi biyya lafaa si keessa jiraachuun garuu cubbamaa si godha. But to the mindset of the world, it dwells in you makes you a sinner. Biyya lafaa keessa jiraachuun dadhabaa sin godhu. Doesn't make you weak that you live in the world. Biyyi lafaa si keessa jiraachuun garuu dadhabaa si godha. But if the world is living in you, it makes you weak. Waldaa keessa jiraachuun mul'ata siif hin laatu. It doesn't guarantee your vision that you live in Kiristoos keessa jiraachuun garuu mul'ata sii laata. church. But living in Christ will give you vision. Ameen. Amen. Waldaa keessa jiraachuu qofaan humni kee hin haara'u. You will never be renewed by living in the church only, Waldaan walitti qabama namootaati waan ta'eef. because church is just an assembly. Kiristoos Iyesuus keessa jiraachuun kee garuu abjuu haaraaf mul'ata haaraa akka ati fudhattu si godha. But your living in Christ Jesus will guarantee for your new vision and the dream. Baankiin mul'ataa, baankiin abjuu, baankiin ogummaa Waaqayyoon bukkeedha. Because
it is with God that the bank of vision, the bank of dream is. Dhalooti gooftaa keessa jiraatu Generation that dwells in Christ guyyaa gara guyyaatti abjuu haaraa qaba. will have Mul'ata haaraa qaba. new vision, Ogummaa haaraa qaba. new day, Nama simbira jiruun and a new wisdom. waldaa keessattuu hin taane Kiristoos keessa jiraadhu jedhaani. Those who dwells in Jesus. Yeroon akkasiin hin jedhu waldaa dhiisaa baqadhaa jedhaan jira mitiyan. Fooniin ituu hin taane hafuuraan gooftaa keessa jiraadha. Live in Christ spiritually, not physically. Joobirri An eagle, kattaatti waan galuuf because it dwells in the rock, dulluma hin beeku. will never get old. Maal malee? Why? Haara'uu malee. Because it Joobirri updated. kattaatti waan galuuf dhiyeessee ilaaluu hin beeku, fageessee ilaaluu malee. Sababi isaa hin haaraa waan ta'eef. Because an eagle lives in the rock, it can see from far away. Isaan kattaa tokkicha sanatti dhuganiidha. They drink from the same rock. Israa'elotaan jedha. Concerning about Israel. Waggaa 40 gaafa lafa onaa deeman kattaa isaan irraa dhugan sun kattaa dhagaa bakkee miti, Kiristoos ture inni. When they were walking in the wilderness for 40 years, they were Dhugaatii hafuura tokkicharraa dhugan. drinking from the same rock Kattaa isaanii wajjin adeemaa turetti kooluu galan. and inhabited to the living rock. Kattichi immoo Kiristoosiin tureedha. And the rock was Jesus Christ. Dhalooti kattaa isa dhugaa ta'e Kiristoos keessa jiraatu. A generation that dwells in the genuine rock Dadhabbiin beeku humna malee. will never be fainted, Dulluman beeku haara'uu malee. will never get old. Haara'ii ba'i galgala kana dhiiga walichaatiin. May you be renewed this. Mul'ata keef, abjuu keef, barumsa keef, nagada keef. Dirree jirtutti abjuu haaraa fuudhii ba'i dhiiga walichaan. May you receive new dream, new vision all over your business. Warri isa keessa jiraatan dulluman beekan. Those who dwell in him will never get weary. Maalin beekan hin jedhee? Dulluman beekan warri isa keessa jiraatan. They will never get old. Musee yoo fudhattanii ilaaltan. Consider Moses Keessa deebii 34 lakkoofsa 7. in Deuteronomy 34 from verse 7. Gaafa du'e Museen nama waggaa 120 ture jedha. On 180 years, Moses when he died. Garuu But humni isaarraan dhumne. he was never Ijji isaas ilaaluu hin dadhabneedha. dimmed and weary of looking. Hin dimimmoofneedha. He was never Nama dimmed, waggaa meeqaa ta'e? being of what Nama age? waggaa 120 ta'e. Har'a fudhatanii ilaaltan dargaggeessa waggaa 20tu duddanna dhukkuba lafaa ka'uu hin danda'uudha. Despite our current generation are suffering from bending over at the age of 20, Yeroo baay'ee toora kadhataa irratti ituun dargaggeessi ituun waa jedhee lafaa waa fuudhu as keessaa na citee rifeer godhu. Yeroo faarfannaallee Waaqayyoo na galatu nu taaltu iyyuu. Ammannaa kadhannaa ammoo kaan kadhanna. Sin godha. you may feel weary when it is a time of prayer. Maaliif? Do you know why? Bakkeetu dargaggeessa malee keessi dulloomeera. Your inner man is getting old. Sirraa akka hafuurri dullumaa galgala kana. May that spirit of overreaching Nama be waggaa removed. 120 ta'e garuu ijji isaa ilaaluu hin dadhabne humni irraan dhumneedha. The Bible says about Moses, being 120 years old, he was not dimmed nor he get weary. Yaa. Kaaleeb nama waggaa 80 ta'e akka waggaa 40 koo har'aa gaafa Museen na erge fiiguu nan danda'a, deemuu nan danda'idha. 80 irra dhaabbatee isa waggaa 40 garasii. Caleb being an 80 years old, he said, like at the time Moses sent me, I can run even now. Yesus keessa warri jiran dadhabaan adeeman. Those who are in Christ will never get Kattichatti warri galan haaraa deemu. weary, but rather they will Tullumni biran jiru. renew it day by day. Isaayaas 40:31. In Isaiah 40 from verse 31, Meena duuka dubbisaa. read this with me. Warri Waaqayyoon abdiin eeggatan jedha. Humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraa. Akka yoo. Maaliin baalleedhaan ol ka'u. In fiigu garuu hin dadhaban. In adeemu garuu hin mudhukan. Wow. But those who wait on the Lord shall renew their strength.
They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Akka joobraa ta'u. They will be like an eagle. Ol ka'u baalleedhaan. They will mount with their wings. Ol ka'u baalleedhaan. They will mount with their wings. Maal jechuudha baalleedhaan ol ka'u jechuun? So what does it mean to mean mounting with wings? Maatii osmini maqaan kee maal jechuudha ol ka'u jechuun? Barsiisuu jechuudha. Barsiisuu jechuudha. Ol ka'u barriftaare ammati. Dadhaboonni naara ol ka'uudha miti? Ammati gooftaa kee jirta. Inaaruuf ta'uu ta'e barrifta jechuudha ol baate. Waggaa 18 irraan abjuu arga. 18 years ago I saw a dream. Kan maatii osoo sirriitti hima. Amma sangoota tokkotu gaafi isaanii akkas babal'aadha. I saw oxes with very long horn Abjuudha. in my dream. Na nyaachuudhuuf naananii yeroo isaan akkas gidduutti na galfatanii si waraannedhanii qochoon tokko siif asitti naa kaamnaananii ol ka'een barrise. Innaan isaan halkan argaa bule sana ganama dhuguma keemmatuun akka edaa ta'e. So in that my dream, when those ox came to push me, I grew wings and fly. In the morning, I tried to fly like I saw. Wantichi baay'ee nama gammachiisa gaafa halkan balali'aa bultan sana gammachuun sa'adda. Isayyuu gaarota meeqarran darbee bowwaa meeqarran darbee amma dhuguma ganama ka'e. Maatii was akkas taate jechuudha. It pleases you when you even fly in your dream. Ol ka'u akka joobiraa jechuun yemanfasaawwii kaffitaana ol ka'umsa afuuraati. This was a spiritual mountain. Nama simbira jiruun hin balaliita jechuun ol ka'umsa afuuraati jedhaanii. Tell to your neighbor. It is a spiritual mountain. Maalidhaan jedhee ol ka'umsa afuuraati. It is a spiritual mountain. Kiyyoo seexanni sii kaa'u, kiyyoo biyyi lafaa sii kaa'u, kiyyoo jalloonni sii kaa'an, waan abjuu kee qabu, waan jireenya kee qaburra kaffi biloo mabrar ol ka'anii maal ta'u balali'u. Maaliin mul'ataan abjuun. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waan addaadha hin dhaloonni balali'u as keessaa haa ka'u maqaa Yesuus jechuudha. It is ability to mount over any trap of Satan and trap of the world. Ol ka'umsa afuuraati. Mountain, the genuine mountain. Dubbii Waaqayyoo akkas jedha. The Bible says Fakkeenya tokko 17. in Proverbs chapter number 1 from verse 17. Warra baalleedhaan kaan ergi isaan arganii booda kiyyoo diriirsuu waa hin baasuudha. Surely it is in vain to trap those who fly after they saw the trap. Simbiran sinii kenna fakkeenya. Let me give you an example. Yookaan sololiyaa marri beektammee harka raasaa sololiyaa. Okay, gogorriis. Ahaa. Namni sololiyaaf gogorrii qabu maaliin qaba? Kiyyoodhaan. Kiyyoodhaan. Kiyyoon kun atuu isheen hin argin moo ergi isheen argamtee kaa'ama? Yaa atuu isheen hin argin kaa'ama. In adeemti minaan facaasuuf waan sana funaannataatuma deemtu kiyyoota keessa buuti. If you, for example, want to trap dove, you may spread the net and trap them. Warri mul'ata qaban afuuraan ol ka'u in argu waan ta'eef kiyyoo biyya lafaa diriirsu isaan qabuu hin danda'u. The visionaries, because they see things from the spiritual realm, they will never be Nama trapped. simbira jiruun kan arge nyaatamu jedhaani. Yaayyaa ibballaam. Irra deebi'aa kan arge nyaatamu jedhaani. Tell to your neighbor, you will never be trapped if you see. Kan nyaatamu isa kamidha? Isa nagarreedha. If you unseen it, you may be trapped. Isa nagarreedha. If you do not see it, you may be trapped. Warra baalleedhaan argan ergi isaan arganii kiyyoo diriirsu waa hin baasu. It is in vain Ijji kee Yesuusidha ija afuuraati. to spread the net. Baalleen kee qoochoo afuuraati ol ka'umsadha. Ergi ol kaatee booda qabamuuf nyaatamuu hin dandeessu dhiiga walichaatiin. Once you mount, you will never be devoured. Kan si barbaachisu ol ka'uu duwwaadha ol kaanaan qabamuun hin jiru. And you are needed to mount only because no trap after you mount. Maaliif beektu? Do you know why? Kiyyoon lafarratti kaa'ama malee qilleensarra kaa'amuu hin danda'u. You cannot spread the net Kiyyoon kan warra lafarra deemaniiti malee kan warra balali'anii miti. on the air.
Because the trap is for the crawling, not for the Nama flying. simbira jiruun balali'uu gaafa jalqabdu nyaatamtu jedhaani. Yeah. Tell to your neighbor, if you are able to mount, you will never be devoured. Yesus keessatti ol ka'u, mul'ataan ol ka'u, abjuun ol ka'u, ogummaan ol ka'u, ol ka'i dhiiga olichaan. Mounting in wisdom, mounting in dwelling in Christ, may you mount by the power in the blade of the Lamb. Dadhaboonni hin haara'u. The weary shall be renewed, Akka maalii ta'u? Akka joobra. and they shall mount with wings like Akka eagles. joobra. Like eagles. Nana mana dhaloonni as keessaa balali'uun ka'a kana booda. And many of you among these shall mount. Yaxalaatiin kaffitaa yemmiraaqxi gaara diinaarra kan ejjetu tulloota rakkinaa kan qaxxaamuru muummee rakkinaa kan darban. To cross over any Siifa ta'u dhiiga olichaan. mountain of affliction, mountain of challenges, and may you receive it by the power in the blade of the Lamb. Ol ka'u, Mounting, ol ka'u, afuuraan ol ka'u, mounting, spiritually mounting, ol ka'u, mounting, ol ka'u. mounting, going high. Ayyaanaan ol ka'u, In humna grace. Waaqayyoon ol ka'u. Wow. Going high. Waan an jedhu kun mee warri isinii galaa jiru. Can I see your hand if you are getting what I am saying? Yaa daageetu hin taane akka maalii? Akka joobra. Flying like Akka eagles. joobira akka joobira akka joobira. Sabodoo. Akka jedhaa nama simbira jiru. Tell to your neighbor, Dulluma gattee baata har'a galgala jedhaaniin. you will throw down that spirit of Dulluma maalii? Dulluma hafuuraa kan umurii otoo hin taane dulluma. Inni dargaggummaa kee haaressi akka maalii? Akka joobra. spiritual old aging, Wow. and you shall mount like eagles with Sadaffaa wings. isinitti hima. Let me tell you this. Dhalooti mul'ata qabu maaliif joobiratti fakkeeffame yoo jettanii joobirri haala wal xaxaa keessa kutee darbuu danda'a. Haala maalii keessa? Haala wal xaxaa yookaan haalota rakkisaa keessa xisoo maaliif haa ilaallawu kutee darbuuf humna dandeettii ga'umsa qaba. The reason why Bible resembles generation with vision to an eagle is that an eagle has an ability to pass through complex circumstances. Yeroo baay'ee waa'ee joobiraa xanii dubbiftanii If you study, sababii ol ka'uusaa maali yottanii yeroo qilleensi diilallaaf qabbanaan dhufee warri kutu qilleensa rakkisaa sana baqachuudhaaf jecha ol ka'aa ituun jaallatiin gaara gubbaatti ol ba'a. most of the time, the reason why an eagle mount high is just to overcome the complex weather condition. Ala namoota mul'ataatiif qorumsi And tests for the visionary abjuu isaanii biraan ga'a malee hin kuffisa miti. is to them to overcome their dream. Obbolaan Yoosef gaafa isa gurguran When brothers of Joseph sold him, ituu isa gurguruu baatanii hadn't they sold him? biyya Gibxiin naqee galee mana Phooxifaaraatti geggeessaa ta'ee mana Phooxifaaraatti mana hidhaa galee achi abjuu isaa bira hin ga'u. Garuu akka inni abjuu isaa bira ga'uu fi eewutti fayyadame Waaqayyo. Obbolaan isaatti maal isaa ariifachiisan? Abjuu isaa yookaan kakuu isaa ariifachiisan. Qoromsi chaaleenjiin jiraachuun yoo gooftaatti si butaa abjuu keetti si buta. Akkasiif ariifatu godha malee akka baddu sin godhu. Garuu baay'een keessan milkaa'ina barbaaddu malee qoromsa barbaaddan. Hundumtuu meedaa meedaa. He would have not overtaken his dream. Barbaadu. Maaliif? Qorumsi kan koo miti. Si haa eebbisu taa'e. Baay'een keessan qorumsan jaallattan. Maal jaallattu malee moo'icha. Miti? Maal jaallattu? Moo'icha. Qorumsan jaallattan. Most of you are afraid of Qorumsi tests, garuu but tests riqicha ittiin abjuu keetti ceetudha. are the bridge to your dream. Nama simbira jiruun Tell to your neighbor, qorumsi tests riqicha ittiin ceetudha jedhaani. are the bridge to your victories. Dhagaa dubbisaa.
Ibroota 2:8 ኢየሱስ ማታን ቆራሜራ እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ደግሞ ሊረዳቸው ይችላል ጀዳ ኢኖፊሳ ቆራሜ ዋንደር ቤፍ ወረ ቁሩምሲት ዱፈ ገርጋሩ ደንዳል ኤው ኢልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ. That is why the Bible says in Hebrew chapter number 2 from verse 18, for he himself was tasted, he is able. Yo qorumsa keessa dabarte bilchaat mana barumsaati si bilcheessain ogummaa si dabala humna si dabala Kristiyaana عالم جاتا كيس جرو على كريستيان فرت جباتو كريستيان الدورة كنا جرو يتون جالتين ركنا سنة كيس سابوف إيا هم نارجت دندت يارجت potential يارجت أيان يارجت. The more you pass through tests, the more you grow to maturity. That is why when you pass through tests, you will receive more grace. سبب يقول كاو جبرا ما ليوجتني اللي صوت ركيسان غافة دفن اللي سكنا بقى داف أولكا أدين. The reason why eagles mount very high over high distance is that وروني على داك سجرتن يرون قدنا جرا يرون الفناجرا يرون كابوجرا يرون تيوجرا ديقول شاتين. To overcome terrible storm, and there is a time of mounting. Samuel salam mafato ko digdami sadi. 2 Samuel chapter number 1 from verse 23. Saul Yonatan yemujran wali wajjin turan namoonni isaan jaallatu isaanittis gammadu turan yeroo du'anittis immoo walirraa gargar hin baane isaan joobira caala fiigu leenca caalaa jabaatu dhageessanii maal caalaa fiigu joobira caala jabinaanoo ከአንበሳ ይልቅ ብርቱ ከንስር ይልቅ ፈጣኖች ነበሩ yoo fiigan joobira caalu jabinaan immoo leenca siargatu kun galgala kana. Bible says Saul and Jonathan were beloved and pleasant in their lives, and in their deeds they were not divided. They were swifter than eagles and they were stronger than lions. Siri galera. Did you understand? Fatte gafa qabu barbaadan jedhani bishaani gubaatti gadhiisu maalitti fatteetti. For example, if you want to trap frogs, you will pour a hot water. Nyaata beekamaadhaan biyya chaayinaatti amma naa fattee kana bishaan o'aatti gadhiisanii bruk jetti maan itti tola itti o'aa jira waan ta'eef garuu wantichi ajjeesuudhaan malee itti ho'isuuf miti. And with that they will be overwhelmed and begin to jump here and there and to trap. Dhaloonni baay'een And many generation, torbanarraa waasinitti meera. as I have already said in the last week, dhaloonni mul'atan qabne lafuma too'itti afan siniin jedhe torbanarraa. visionless generation will be trapped in a very comfort zone. dhalooti mul'ata qaban But visionaries ittoo'es will never itti qabbanaa'es be trapped waan argan sana bira ga'uudhaaf in their circumstance, harkan laatan. and they will never surrender. harkan laatin jedhaanii nama sin bira jiru. maalitti biyya lafaatti seexanatti cubbuutti haala mijatutti hin mijannettis maalin ta'in harkan laatin waan ganama agarte sana ta'e argami dhiiga olichaan. Say to you, never surrender to your circumstance, never surrender to Satan, and may you meet your target. dargaggoota sammuu qaban ogummaa qaban mudaan qabne biyya Ibrootaatti dargaggoonni afur fuudhamanii biyya Baabiloon geeffaman Shadraak Mishaaq Abdinaagoon Daani'eel wajjin nama afur isaan mana mootummaa keessa galan mataa qabu yookaan sammuu qabu ogeeyyiidha jaboodha mudaan qaban. The Bible says 4 young men were taken from Judah, those who were wise without blemish. Daani'eel tokko afur dhagaa dubbisa. You can have from Daniel chapter number 1 from verse 4. manni mootummaa sun Daani'eel faadhaaf waan addaa ture sabab isaa dhugaatii mootichi nyaatutu dhiyaataa fi nyaata mootichaatu dhiyaataaf garuu Daani'eel faanii isa kanatti garaatti of illaan dhugaatiin mootichaa nyaati mootichaa injilbeenfachiif maal qabu isaan abjuu qabu. The Bible says, for they have decided for their vision, they will not bow down for the king, for their belly deceived by the good drink. Angafa eegdotaatti dhiyaatanii nu nyaata kanaan of hin xureessinu ataakiltiif bishaan duwwaadhaan jiraanna amma guyyaa 10tti nu laale yoo irranne argamne garuu
atuun murteessita. And by the good food they were invited. Kutannoo keetu murteessa waan kamiifiyyuu murtoo kee barbaada lafa hojjette sana ga'uun murtoo mataa kee sana barbaada. That is why it takes your decision to meet your target. Murtoon qabdu taanaan lafa yaadame sana ga'uun dandeessu. In murteeffatan gooftaanis isaanii wajjin ta'e warra daadhii dhugee cooma nyaatu caalanii argaman egaa waan sinitti hima maaliifan kana dhaqee dhugaatiin mootichaaf nyaatiin mootichaa isaan hin jilbeenfachiifne kaayyoodhaaf dhaabatan. So they decided not to bow down for the food and the wine of the king. Ergi ilaalamanii darbanii booda Daani'el 1:17 irratti Waaqayyo dargaggootan kanaaf jedha afuura ogummaaf hubannaa dabalee Daani'eliif immoo afuura abjuu hiikuu isaaf kenne jedha. Murtoo kee booda hayyaanni hin dhangalaa dibanni hin dhangalaa oli si argatu kun galgala kana dhiiga olichaati. If you read from Daniel chapter number 1 from verse 17, after their decision, the Bible says God gave those young men new vision, new dream, especially for Daniel, an interpretation of dream. Unsurrendered generation. Seetan abjuu keessa kaagatuuf mul'ata keessa kaagatuuf waan babbareedaa fakkaatu bilillichi biyya lafaa se dura qaba. Satan, to rob you, may show you jewelry of the word. Daniel dura nyaataaf dhugaatii qabnaan indide Daniel. Daniel refused not to be surrendered for the food. Musee dura ulfina mana mootummaa dura qabnaan indide Museen. Yoosef dura haadha mana mootichaa dhaabnaan indide Yoosef. And Joseph refused to surrender. Yesus dura garaan itti dhufnaan indide ulfina biyya lafaan dhufnaan indide aangoon itti dhufnaan indide hirratta seexana ratta dhiiga olichaan. Fornication. And Jesus was tempted and he overcome all them. Aloota waa kamittu harkaan laanne. A generation that will never surrender. Aloota abjuu saalaalee deemu. A generation that focused his dream. Seexanni gaafa gara keessan dhufu simballeessa siniin hin jedhu simbashannansiisa siniin jedha waan gaggaarii sin dura qaba. When Satan comes to your house, he will never tell you he will kill you, but he will promote you. Joobirri haalota rakkisaa walxaxaa keessa humna dandeettii kutee darbu qaba. And an eagle has a potential waan si mudatu ulfina sa ta'u ulfinatti sarkan laatiin salphina ta'u salphinaafis hin jilbeenfatiin waan ganama si keessa jiru sana ta'uudhaaf kutii bayi kutii darbi kana gochuuf mudhii kee hidhachuun barbaachisaadha abjuu kee ilaalaa deemuun murteessaadha breakthrough ta'uun murteessaadha. Complex situations, and it matters to you to focus your dream. Can I see your hands if you are with me? Hallelujah. Praise the Lord. Amma onaa qabxii tokkoffaa jalattan dubbachaa jira torban sadaffaarraa har'a qabxii lammaffaattan darba. I have been yet discussing on the first point. Let me transfer to the second point. Qabxiin tokkoffaan irratti dubbachaa ture bara dargaggummaa kana keessa wanta maangwaan si barbaaduuf mul'ata qabaachuu qabdaan jedhee dubbachaa ture. Torban sadaffaa kana har'a garuu inni lammaffaan gabaabsee isinitti himuu kaayyoo qabaachuudha. As I have been discussing that you have vision, I'm going to detail that you have to have purpose. Akkan daganneef mul'ata qabaachuu kaayyoo qabaachuuf karoora qabaachuu isa jedhu nan jalqabee inni lammaffaanii kaayyoo qabaachuudha. You have to have purpose. Kaayyoon kee kaartaa jireenya keetiiti. Your purpose is your roadmap. Namni kaayyoon qabne maaliif akka jiraatu hin beeku. Sinittan himaa namni kaayyoon qabne maaliif akka jiraatu hin beeku. Purposeless man not knows why to live. Kaayyoo dhabuun horii wajjin waliin caalu amma horiin hin nyaataa irra fankaa mul'ata siin qabu horiin kaayyoon qabu ganama gaafa baaftanii gara marga dheeduu galgala rafee ka'u rafuu ganama mootti ba'u. Ati garuu akkas miti namadha gooftaan akka bifa isaatti si uume sammuu Kiristoos qabda afura gooftaa si keessa jira abjuu qabda kaayyoo jiraattuuf beekta malee akkuma horii ciisnee ka'uun miti. Life without purpose is not different from the life of animals. Hiriyaa tokkoon qaba dur. Earlier I had a friend. Hiriyaan kuni that my friend yookaan iddoo tokko dhaqiin jedhannatu. If I send him to somewhere else, ishee manaa ba'ee dhufee amma iddoo mucaan sun dhaabatu dhaqna yoo ta'e asumaatuma nama arguu waa hiriyoota beekuutti dhufa isaanuma wajjin haasaa oolee deebi'ee gala.
He may be trapped on the way and return back without meeting his target. Deebi'ee gala. Return back home. Bilbilee iddoo sana dhaxxeettaa hin jedhaan ifa manaa godhanoo abaloo baluu karaatti naqamnaanani akka gaangoo qeessii beektu amma gaangoon qeessii lafumatti jedhan dhaabbataa walitti kunis hin dhufa mitiire sinii galamini dhaabbatama deemti hundumaa dubbisaa deemti waan ta'eef achi ooleen galeedha aareen immoo dhiisa yoon irraan citedha immoo guyyaa biraa immoo dhufa ishii raajii koodha dhufe ishiin jedha borimma waa itti hima iddoo akkas akkasii dhaqii waa fidi yookaan immoo kanuma mataasaa dhaqiin jedhaan ishiidha asii Wallaggaa Yuunivarsiitiitti erga yoon ta'e boordii geetu waa tokkotu naqabee boran naqaa'edha nama akkasiin beektuudha nama sin bira jiru xuruutti beektu malee amma sin hin galcha dhaggeeffadha amma tokko waanuma baratuuf hin beeku maaliif hin jedhe waan baratuuf hin beeku ati mojiin kee maan narsiingiidha maal ta'uuf baratte dur hojjechuudhaaf narsiingiidhaan atoon baratta Nan baradha. maal ta'uuf Waan waaqayyo na godhe. Waan waaqayyo na godhe. atoo maaliif baratta Dooktarii ta'uuf. atoo beekumsa argachuuf. thank you cheers jedheera siin atoo Injineeringiin baradha. maal ta'uuf Ittiin hojjechuudhaaf. maaliin hojjetta mana ijaaruu jaallatta Eeno. Dizaayinii kanaaf jijjiiruudha. diizaayinii isa kam Manuma kanaaf. mana kanam maal lafaan diigammoo Bareechee. Bajjablaak atoo baay'ee gaarii damma golfitaniitti barachuu duwwaatu hin taane maal qabaachuu sin irra jira kaayyoo qabaachuu sin irra jira kaayyoo bor waan ta'uuf jettan sana mul'ata qabaachuun duwwaan fiixaan nama hin baasu sinii galaa na dhagaartu mini mul'ata qabaachuu duwwaan fiixaan nama hin baasu jireenyi kamiyyuu qabsoo barbaada nama sin bira jiruun jireenyi kamiyyuu qabsoo barbaada jedha maaliif qabsoofta kaayyoo keessa mul'ata argite sana yookaan abjuu qabdu sana kaayyoo kee fiixaan baafachuuf maal barbaada hindi qabsoo barbaada of ta'uu si barbaada of ta'uu si barbaachisa. This is a summary of all illustration. Life takes a struggle, and you need to have plan. You need to have vision, because a vision only will never guarantee your success. To succeed in your life, you have to struggle for your vision. You have to struggle for your purpose. As deebi hawaasinitti hima. Focus. Waaqayyo na waameera ayyaana argadheera jedhee nan ciisa taanaani mul'anni wangeelaa natti kenname fiixaan ba'uu hin danda'a. Maal gochuun narra jira ree? Qabsaa'uun koo maayinni dubbii waaqayyoo nyaachuu, kadhachuu, gooftaa wajjin ooluu, dabarsuutu na barbaachisa. Okay? Ati immoo baratta taanaan qabsoon kee maalii wajjin ta'uu qaba? Barumsa kee, hiriyyaan kee maal? Barumsa koo. Yaa daftara kee. Mitiire? Ati maal hojiin kee Mateus? Meeqa baratta? Yuunivarsiitii. Asumoo? Okay, maal baratta? Ikoonomiksii. Economics, okay. Isa abjuutte sana bira ga'uudhaaf To meet your target, hiriyaa daftaraa ta'utu sinirra jira malee gaafa fatanaan dhufu Iyyasuus fidii na dura kaa'e hin kaa'u jedha inni immoo raajii bukkeen naqa sammuutti naanaqe lakkii wanti nammu hin jiru amma you have to fight for your sinigala purpose now. isa facaafte amta waan ta'eef namni kaayyoon qabne maaliif akka jiraatu hin beeku. A man without purpose mul'ata kee fiixaan baafachuuf kaayyoo qabaachuutu sirra jira kaayyoo qabaachuutu sirra cannot overtake his vision. That is why you have to have purpose too. Torban irraa waasinitti meera maatu saalaa waggaa 969 jiraate garuu ijoollee lama duwwaa godhatedha macaafa kanuma hojiinsaa waggaa meeqa jiraate amma tuirame nama 12 gaa'u umuriinsaa akka barammaatti waggaa amma kana jiraate garuu waa tokko hin goone
Ijoollettiin mayyootu baay'ee godhatee gaarii ture ishee ulama godhateedha. Kanaachi seenaan isaan jiru waggaa amma kana jiraate. Namichi kun abjuun qabu mul'atan qabu. Nooyi garuu waggaa meeqa jiraate? Waggaa 100 wayi jiraate. Garuu nama mul'ataa ture. Bidiruu tolchee lubbuu nama 8 tolchee silaa sanyiin dhala namaa lafarratti nafuu ture. Sanyiin dhala namaa akka itti fufee adeemu kan godhe nooyi nama mul'ataati. Waggaa 120 qabsaa'ee bidiruu soqaa ture. Sinigala aarsaa of godhee. As I have already said, Methuselah lived 969 years, but within this long time, he has no account rather than giving offspring of 2 children. Fayyini no mane faniif sin tolatti fayyinu kun qabsoo fannootiin. Yesuus tu qabsaa'ee fide gati aarsaati. Even our salvation is the value of the sacrifice. Methuselah waggaa 969 jiraatee waan hojjenne raajii Isaayyaas fudhattanii olaaltanii boqonnaa 66 barreessee waan guddaa hojjetee Isaayyaas 26:18-19tti akka dubartii ciniinfanneerra garuu qilleensa deenye waan nama gargaaru tokkolleen hojjenne biyya lafaatti waan daballee jedha garuu hojjeteera hojii guddaa hojjeteen hojjennee jedha of tuffata. Methuselah garuu waggaa amma kana jiraatee omaan hojjenne galgala kana waa tokkoon isinii kadhadha. Barratti kana booda jiraattu ulfina Waaqayyoof haa ta'u. Innumina akkasitti kaayyoon kee qilleensa abootuun ta'in maqaa Yesuus ilma Waaqayyootiin abjuu keessana qabachuuf nama aggaame nama fiigee taa'i. If you consider Isaiah, within his very short time, he did many things. But in Isaiah 26, he said, I did nothing. And may you be a generation that will struggle for his vision and purpose. Yeah. Kanaafi. That's why. Kaayyoo qabaachuun mul'ata sin qabdan fiixaan akkasinii ba'u godha. Your having a purpose will accelerate your vision to come to Gara biyya pass. lafaa kana dhufuun kee kaayyoo Waaqayyooti. Atis kaayyoo kee qabaa kaayyoo mataa kee qabaadhu. It is God's vision to you to come to the word, and you have to have also your personal purpose. Sadaffa karoora qabaachuu. And the third, you have to have plan. Karoora. You have to have plan. Sorry, karoora maal qabdam? Baradhee barumsa korduu. Barattee barumsa fixuru hundumti keessan baratanii maxxanuudha karoorri keessan. Ati baratta maal qabda karoorri kee maal? Karoorri koo amma kanan barachaa jiru kutaa 12dha. Hojii wangeelaa hojjechaan barachaa jira. Gara fuulduraatti immoo baradhee yoo Waaqayyo na gargaare hojiin ni naaf laatu irratti dhaabbata. Biraatti hojii wangeelaa qabda karoorri kee wangeela sin hojjetta hin baratta. Eeyyee. Okay. Maatiyos dubbisuudhumaafuu dubbisuun maal barbaada? Karoora barbaada. Subjectii meeqa baratta? Amma. Ma subjectii 7dha. Torban saal kalma kana dubbiftee fixxaa? Maal barbaada re'in? Karooraan. Ilaa waan an jechuu barbaade yaada koo gabaabaatti dubbisuuf karoorriin barbaachisa. Guyyaa akkas akkasii nan dubbisa. Guyyaa akkas akkasii waldaan naqa. Guyyaa akkas akkasii naman gaafadha. Guyyaa akkas akkasii kanan godha. Kun maal barbaada? Sirrii moo sirrii miti? Sirriidha. Yaa karoora barbaada. Isinoo namni karooraan tocho'uudha namni abjuusaa fiixaan baafachuu danda'u. Nama maaliin tocho'u? Karooraan. Mee dhuguma isa dhugaan sin hin jedhe ituun sobin namoonni akkasitti karoora sirriin tochotan mee harkaan agarsiisa. Ituun sobin. Ituun sobin. Can you show me your hand if you have plan? Tokko hin jiru. No one have. Ishii kana booda karooraan am tocha warrettan. Wow. Okay. Ati yeroo kam jetta wangeela? Yeroo hundumaa waan hojjedhaa yeroo hundumaa yoo barattare mana barnootaa qanii inni naqaa qanii mana barnootaa kun naqaa yeroo galu boodamoo nan hojjedhaa kanumadha. Kanu sabuu mana sabuun hin barbaachisu. Garuu karoora anamma baran barachaa ture isinitti hima. Sa'aatii 10 amma 12tti nan qo'adha barii ka'e. Akka inni namaa galu inni bariisuun sammuun fireeshiidha waan ta'eef. Sinii galeera? Hin qabama. Galgala tokko ammas 4tti nan karadha. Guyyaa guutuu immoo hojii maatiin hojjechaa oola. Sen ammoo hojii maatii isin hojjettan. Baay'een keessan mini sakkasiinatti hojjetaa.
Yoo hojjetare. Hojjechu. Maatii bira jirtu taana yeroo maatii gargaartan, yeroo barattan, yeroo kadhattan, yeroo waldaadattan maaliin tocha'u karooraan. La dhalooti karooraan qabne gadhiisii ta'a. Mul'ati kee kan fiixaansii ba'u karoora kee wajjin. Na dhageessu mini karoora wajjin. Karooratti godhadhatis. Thank you. This is again the summary of it, all illustration. Karoora. A generation without plan will run wild. Waaqayyo iyyuu kan si gargaaru karoora kee irra dhaabateeti. Fakkeenya 16:9 dubbisi. 16:9 fakkeenya. Namni garaa isaatti yaadee karoorsa. Waaqayyo garuu tarkaanfii isaatiin murtoo itti godha. Si galeera? Atiin qopheessita. Waaqayyo maaliin deebitti si laata? Tarkaanfii isaatiin. Taayyee fayyaate. That is what the Bible says in Proverbs chapter number 16 from verse 9. A man's heart plans in his way, but the Lord directs his steps. Hallelujah. Namni garaa isaatti yaadee karoorsa garaa isaatti. A man heart plans his way. Waaqayyo garuu tarkaanfii isaan deebisii kenna. But the Lord directs his steps. Waaqayyo si gargaaruuf karoora kee irratti hundaa. God wants your plan to help you. Ila waan akkasii yaadaa jira. Ila bara kana baradheen fixaa na gargaari nan hojjedhaa karoora baafadheera xumuruun qaba. Waaqayyo gadi bu'ee si gargaara. If you say bara to kana the immoo Lord, gaa'ila dhaabbachuun qaba. Si gargaara. Sinigalaa callumattanii akka horiin jiraatina mul'ata qabaadhaa kaayyoo qabaadhaa karooraan immoo tocho'aa. Irra sinii deebi'a. Mul'ata qabaadhaa kaayyoodhaan jiraadhaa karooraan immoo tocho'aa. Nama simbira jiruun mul'ata qabaadhu enaani. Kaayyoodhaan jiraadhu karooraan tocho'i. Yeah. Wanti sadan kun is very important. Baay'ee murteessaadha wanni kun sadan jireenya keessan keessatti. These three are very important in your life. You have to have vision, you have to have purpose, and you have to have plan. Mul'ata qabaachuun sinirra jira. You have to have vision. Jireenya kaayyoo jiraachuutu sinirra jira. You have to live for your purpose. Karooraan tocha'utu sinirra jira. And you have to move with plan. Maaliin hin jedhe? You have to move by Karooraan. plan. By plan. Karooraan. By plan. Alaa tokko maal jedhu? Qoonqoo waaqayyo uumeessatu jiraachisaa jedhu. Eshi kanaafuu buddeena isa ureen dhoowwatu luma deemu yoo qara qaawwaa argatan immoo kun oddoo koo ta'anii itti godhanii taa'u yoo itti bade immoo oddoo koo miti ta'anii adeemu. No. Mul'anni kaartaa jireenya keetiiti. Kompaasii jireenya keetiiti mul'ataan tocho'i jireenya kaayyoo jiraadhu. Karooraan immoo tocho'a. Gooftaan dubbii dhageessan isiniif haa eebbisu. Garaa laphee keessanii keessatti humna dhiiga hoolichaatiin. So you have to have vision. You Hallelujah. have to be led by your Harka lamaan purpose. ol fuudhaa waaqayyoon asanii kadhadha yeroo muraasaaf. And you have to have plan too. Mee kadhadhaan dadhabinaati. Just let you pray now. Harka lamaan ol fuudhaa Iyyeesus jedhaan wajjin. Shout, Jesus, Ani mucaa keetii I am your child. mul'ata naaf kenni. Give me vision. Jireenya kaayyoo akkan jiraadhuuf na gargaari. Help me to live purposeful life. Karooraan akkan tocha'uuf ibsaa kee sammuu koo keessatti ibsi. Kadhadhaa sagalee ol fudhaati. Pray. Now pray to the Lord, saying, Ol fudhaa dubbadhaa kadhadhaa waaqayyoon duratti. Pray. Salliu. Sagalee ol fudhaa kadhadhaa harka lamaan gara waaqayyootti ol kaasaati. Lift up your voice with your two hands and say to the Lord, oh Lord, open Karada. my insight and help me to live with purpose and to have plan. Pray. Salliu. Adubbatu namni afaan qabu. Speak if you have tongue to speak. Harka mirgaa gara koottas diriirsaa. Stretch forth your right hand. Isiniin kadhadha humna dhiiga hoolichaatiin. I will pray for you by the power in the blood of the Lamb. Qomoo sin beende qomoo ormaa qiroosiin harka isaan qaba jettee harka qabde.
If you hand over Cyrus from unknown clan, balbalatti cufame balbala biyyoota garagaraa sirraa bante. And you open gates of doors. Eebba dukkana keessaa illaatteef. And gave him the blessing in the hidden area. Maqaan kee irratti waamameera ijoollee keeti gooftaa arra sin kadhadha. And these are your children, Lord. Harka gara keetti ka'e kan harka keetiin qabi. For you now. Qabi. Help them. 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 Qabi. May you help them. Kan si dura adeemu kana booda gooftaa ta'u. May only the Lord be your leader. Ibsaan Waaqayyoo sammuu kee keessatti ifu karaa sitti agarsiisu. May the light of the Lord shine in your Dibeera mind. harka kee mirgaa kana dibeera. 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 I anoint out this your hand. Harka mirgaa mataarra kaa. Put that your right hand over your head. Humna dhiiga oolichaan galgala kanaa kaasee beekumsi addaa ogummaa namni bira gahuu hin dandeenye mul'ati addaa sammuu keetti gadi hanam. From this Nambana sammuu kee dhiiga oolichaatiin. night on, may your mind be opened. Nambana sammuu kee humna dhiiga oolichaatiin. I open it by the power in the blood of the Ibsaan Lord. Waaqayyoo ifu sammuu kee keessatti. May the light of the Lord shine in your mind. Ogummaan addaa hubannaan addaa sirraa haduuf. Receive. Beekumsiif dandeettiin addaa sirraa haduuf. Dhaloota hin danda'amne ta'e dhaloota haalli hin mo'anne dhaloota cubbuun hin mo'anne dhaloota seexanni hin mo'anne dhaloota biyyi lafaa hin jilbeenfachiifne dhaloota haala kutee darbu dhaloota haala kutee darbu dhaloota bara moo'u ta'e argame dhiiga oolichaatiin. May you receive the power to break through any challenges, and may you receive special wisdom. Inni nama biyya isaa gadhiisee deeme Musee nama biyya ormaatti gale dhaqee barbaaddee tulluu Siinaa irratti lafanni horii eegutti inni qoraattii keessaan dhagaa ibidda boba'aan inni itti dhaqee inni nama jireenyi bitaatti gale Geediyoonii nama nafa namni qamadii tumatutti wayinii cumsutti qamadii tumatu nama jireenyi bitaatti galetti inni dhaqee inni Saa'ol nama harree barbaadutti dhaqee inni dibata kee geeddartee inni nama waldaa kee diigee amantoota hidhaa deemu karaa Damasqootti inni Saa'olitti mul'atte inni geeddarte dibata keetiin galgala kana sin kadhadha dargaggoota kana hargadhu ayyaana keetiin hargadhu dibata keetiin hargadhu 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 dibati Yesuus si argatu. May the anointing of Jesus Christ that found Moses find you tonight. Makranda di gloria radana masantar di aradana makranda kranda di gloria radana masantar dia radi anana makronda di gloria radana masantar dia radia radiana makronda di gloria radana masa hargaddu 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 hargaddu. Precious grace of the Lord may find their health right now. Irriba duar rafin kana boda rafi wargi kai. May you sleep not the sleep Rafi of death. abjuu fudhadhuu kai. And may you Siifaifu receive barumsi kee. vision Siifaifu dubbiin jireenyaa. in your academy, Siifa galuu karaan jireenyaa. in the ways of life. Qabaa seexan harkaa sin baasa. Qabaa biyya lafaa harkaa sin baasa. Qabaa nama harkaa sin baasa. Qabaa jalloota harkaa sin baasa. Qabaa moota harkaa sin baasa. Kana booda jireenya kee aduun haaraan hargatu. 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 I snatch you out from the trap of the evil and the trap of Satan, and may you receive Haddar gaddaa lafa dhattanitti.
Die down. milkaala fudhattanit Be favored. mo'ala fudhattanit Succeed. sirraa banamu karaan hojii sirraa banamu karaan jireenyaa sirraa banamu balballi gaa'ilaa sirraa banamu iskoolarshiippiin sirraa baneera. May the doors of career and the doors of life be open. Abanamu sirraa May they be open. baneera sirraa I open them for you. baneera sirraa I open it for you. baneera sirraa. I open any cage holding you from your life. Hallelujah. Eewu kana manu. Who can believe it now? Dhiiga hoolichaan kana booda nama hin gowwoomfamne nama haalaaf hin jilbeenfanne ta'e argame. Ta'e argame, ta'e argame, ta'e argame, ta'e argame, ta'e argame, ta'e argame dhiiga Yesuusiin. May you be undeceived generation, undeceived young man Hallelujah. and young woman.